arra jechuudha akkamitti maqaa YouTube keessanii jijjiirrachuu akkaataa dandeessanii fi akkamitti akka suura keessan piroofilii irra godhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Agaadhumaatti na waliin tura. Video call gochuun dagetina warroonni haaraa dhuftan iddoo kanarratti subscribe godhaa barnoonni asirratti gadhiisu guyyaa isin bira ga'a mallattoo ishii kana ol kan jettu haala kanaan barnoota isin darbe argachuuf iddoo viidiyoo tan tuqaadha. Sanaa booda viidiyoolee hedduu as keessaa argachuu dandeessu seenaa irraa baradhaa isiniin jira. Kanadha gara barumsaa isin dabarsaa gadhumaa na waliin tura dafee isinitti agarsiisa. Maqaa YouTube keessanii jijjiiruu fi iddoo mallattoo akka qalama kana jirti jechuudha achirra xuqxu. Erga achirra xuqxanii jechuudha kun akkuma argitan maqaan koo asirra jira iddoo kanarra xuqxan akkasitti isinii baasa jechuudha. Sanaa booda maqaa keessan asirratti barreeffattu yoo barbaadan in jijjiirtu akkasitti jechuudha. Amma jijjiiruu waan hin barbaanneef isinumatti agarsiisudha. Haala kanaan yoo barbaadan as gubbaarratti jijjiiruu dandeessu yoo barbaadan immoo qayyarachuu dandeessu jechuudha. Haaluma kanaan kuni kana yoo barreeffachuudha YouTube keessan jalatti katabachuu yoo barbaadan immoo asinitti agarsiisa. Azjalatti barreeffamoota kana akkuma koo kana barreeffachuu barbaadan ammas idduma kanarra xuqxu. Sanaa booda akkuma kun argitan jechuudha iddoo kanarratti fuuldura kana xuqxu. Sanaa booda haaluma kanaan irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Kan piroofilii keessan jalasi akkasitti barreeffattu maqaa keessanis immoo asirra xuqxanii jijjiirrattu. Piroofilii keessan jijjiiruu barbaadan immoo kunoo idduma kanarra xuqxan. Sanaa booda jala kanarratti koska from your photos kan jedhu kun ni jira. Achirra xuqxan gala gararii footoo keessanii isin geessa. Sana booda suura keessa fiddanii piroofilii irra godhachuu dandeessu jechuudha. Coverii soo barbaadan asuma irra xuqxanii suura keessa fiddanii irra godhachuu dandeessu jechuudha. Garoonni YouTube immoo gara seenuu ittiin beekne erga YouTube keessa seentanii iddoo piroofilii keessanii kanarra yoo xuqxan sanaa booda your channel kan jedhu kun ni jira. Akkasitti piroofilii keessan jala seentu jechuudha. Warri piroofilii jala akkamitti seenaa YouTubein koo eessa kan jettan YouTubein keessan asuma gubbaa jira. Bakka piroofilii maqaadhuma ittiin banattan qubeessas yoo barbaadan namoota tokko YouTube kanarra fayyadamuu malee YouTube isa karaa jiru hin beeku. Kanaaf achirra xuqxan akkatti isinii baasa. Sanaa booda your channel kan jedhu kun ni jira. Achirra xuqxu. Erga achirra xuqxanii yoo barbaadan piroofilii yoo barbaadan immoo maqaa jijjiirachuudhaaf qalamni iddoo kanarra ni jirti. Achirra xuqxu. Sanaa booda akka kanatti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Maqaa keessanis haala kanas sirreeffachuu dandeessu. Viidiyoo yoo poost gochuu barbaadan immoo amma subscription keessan 1000 ol darbutti karaa biraatiin waan isiniif hin mijanneef xiqqooshi asuma bakka pilaasii kanarra yoo xuqxan viidiyoo barbaadan poost gochuu dandeessu. Sanaa booda kuni hundi garuu isiniif hin ba'u. Gooliivee kan jedhu kun hin jiru jechuudha keessanii. Maaliif subscription keessan yoo siqe malee isiniin hojjetu. Kanaaf upload video kan jedhu kana soo xuqxanii viidiyoo poost gochuu ni dandeessu. Sanaa booda iddoo kanarratti immoo ishii kana viidiyoo gabaabduu sekeendii 60 gadiiti. Iddoon kun immoo viidiyoo dheeraa amma barbaade poost gochuu dandeessu. Garuu viidiyoo immoo ammaaf liivee seenuu hin dandeessanii. Iddoo kanarratti immoo create and post kan jedhu kuni suura keessan yoo poost gochuu barbaadanidha jechuudha. Kuni haala kanaan YouTube irratti suura poost gochuu ni dandeessu jechuudha. Suurri dhufee iddoo kana jalatti isinii baha jechuudha. Akkuma argitan dudduubatti dhufee isinii baha jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Maqaa keessanis yoo suura poost gochuu viidiyoo poost gochuu barbaadanis jaluma kana mallattoo pilaasii gootu xuqxu jechuudha. Warroonni gaaffii qabaattan waa'ee YouTube irratti akkaataa YouTube itti banatan kana dura barsiiseen ture. Viidiyoo koo keessa seenaa ilaalaa isiniin jedha. Wantoota YouTube wal qabatan immoo gaaffii qabaattan isinii deebisa amma beekurraa. Kanaaf gaaffii qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Akka dabalatan shabdii qaba. Viidiyoolee barnoota hedduu jira. As keessaa immoo seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. As jalatti yeroo akkasitti ol buttaa viidiyoolee hedduu isinii bahuu dhiisuu danda'u. Kanaaf iddoo viidiyoo jettu kana hojjetan barnoota hedduu irraa argattu isiniin jedha. Ani barnoota koo xumuree jira. Warroonni gaaffii na gaafattan as keessa argachuu dandeessu. Gaaffii kan biraa immoo yeroo biraas isinii qabadhee viidiyoo isinii maxxansaa jechuudha. Warroonni na gaafattanii xiqqoo shibbiizii ta'ee tanan viidiyoo dafee hojjechuu dhiisee isinirraa tuttura. Kana isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti jechuutti gaarii qabaadhaa. Viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatinaa. Gaaffii qabaattan koomentii naa barreessuu hin dagatinaa. Laayik godhaa. Akka namoonni illee ergan irraa baratan isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.